The first question on the WhatsApp is from Firdaus Sheikh, a marketing executive from New York, USA. Gaafii jalqabaa WhatsApp irratti ka'a. Firdaus Sheikh hoogganaa gabaa New York USA irraa. Hiriyoota keenya kiristaanaa baga ayyaana masqalaa baga gammaddan jechuun ni danda'amaa hoo? Gaafii wal fakkaataan Kisaat Suleymaan barataa Yuunivarsiitii London UK irraa gaafate. Guyyaa ayyaana masqalaa nyaata yookaan kennaa hiriyoota keenya kiristaanaa irraa fudhachuun ni danda'amaa hoo? Gaafii wal fakkaataan Sultaan kan Torontoo Kanaadaa irraa gaafate. Ayyaana qillee kabajuun dogoggora akka ta'e beekuun ayyaana kana sababeeffachuun michoota keenya kiristaanaa jechoota gaarummaadhaan baga gammaddan jechuun nuuf hayyamamaa hoo jee gaafate. Isaan waliin walii hin galle garuu hiriyyummaa sana eeguuf jecha gaarummaa isaanitti dubbachuuf nuuf hayyamamaa. In our heart we disagree with them, but to maintain the friendship, can we say good words to them? The basic question asked is that can a Muslim Gaafiin bu'uuraa Muslimni tokko hiriyoota isaanii kiristaanaa baga ayyaana masqalaa baga gammaddan jechuun ni danda'amaa ka jedhu gaafiin bu'uuraa. Moo ayyaana masqalaa nyaataa fi kennaa wal jijjiiruun ni hayyamamaa? Kun dogoggora ta'uu beekuun jechoota gaarummaa yookaan baga ayyaana masqalaa geessan jechuun nuuf hayyamamaa. Namoota Muslima hin taane baga ayyaana isin gahe baga gammaddan jechuun ni danda'amaa jechuu. Ayyaanni Muslima hin taane irra caalaan isaa yookaan shirkii yookaan wantoota seera Islaamaa keessatti dhorkaman of keessaa qaba. Ayyaanni kun shirkii yookaan wantoota seera Islaamaa keessatti haraama ta'an kan of keessatti hammatan waan ta'eef namoota Muslima hin taaneen baga ayyaanaan isin hin gahe baga gammaddan jechuun Islaamummaa keessatti dhorkaadha. Waaqni ol ta'an Quraana kabajamaa keessatti suuraa Al-Maa'idaa keeyyata 2ffaa keessatti akkana jedha. Qajeelummaa fi Waaqayyoon sodaachuun hojii dhugaa fi hojii addaa dhugaa irratti tumsuu isaan kana caalaa hojjechuu ni danda'u. Dhugumatti waan sirrii hojjechuu akka gaaritti beekamaadha. Ayyaanni irra caalaan isaanii shirkii kan of keessaa qabu ta'uu ni beekna. Keessattuu ayyaana masqalaa yeroo nama tokko ayyaana masqalaa baga gammaddan jennu dhugumatti ayyaana kana irratti baga gammaddan jechaa jirra. Ayyaana kiristaanonni Yesuus Kiristoositti amanan nageenyi isaaf haa ta'uu isa Waaqayyootti ilaalan yookaan ilma Waaqayyootti ilaalu. Muddee 25 dhalate akka guyyaa dhaloota Waaqayyoo isaanitti kabajan. Garuu yeroo ayyaana masqalaa baga isaan gammachiifne jechuun dhugaa dubbachuuf baga shirkii gootan jechuudhaani. Muddee 25 akka dhalate ragaa ba'aa jirra isaanii wajji. Shirkii keessatti hirmaachaa jirra jechuudha. Quraanni qulqulluu keessatti Waaqayyoon ol ta'an ifatti akkana jedha. Suuraa Arruum keeyyata 72 sobaaf ragaa akka hin baanee fi Waaqayyo inni ol ta'an immoo cubbuu fi irra daddarbaa irratti akka hin gargaarre dubbata. Muddee 25 yookaan Waaqayyo muddee 25 dhalate jechuun lamaan isaanii iyyuu barsiisa Islaamaa guutumatti wal faalleessa. Waaqni ol ta'an Quraana qulqulluu keessatti suuraa Maryam keeyyata 88 haga 92tti irratti akkana jedha. Isaan immoo Waaqayyoon inni rahmata godhaa sooressa dhalche jedhu dhugumatti soba cimaa dubbataniiru. Namni Waaqayyoon ilma qaba jedhu akka waan samiin gargar ba'ee lafti dhoof jedhuutti. Sababa inni akkas jedhan akka waan gaarreen caccabee kufuuf jedhuuti. Warra jaa'iloota gurguddoo keessaa tokko namni tokko Waaqayyoon ilma qaba yoo jedhu samiin gargar bahuutu irra dhiyaata. Sababa saniif gaarreen ni kufa. Mee yaadi nuti Musliimoonni Waaqa tokkichatti amanna jennee shirkii didina osoo ayyaana masqalaa baga gammaddan jenneen Waaqayyoon inni hundumaa danda'u ilma qaba jennee ragaa dubbachaa jirra isaanii wajji. Muddee 25 jalqabni kan godhamu yoo ta'u kanaafidha hayyoonni bara kalaasikaa fi bara giddugaleessaa hundi ilaalcha kana kan qaban Islaamummaa keessatti haraama. Eeyyee namoonni Muslima hin taane baga ayyaana isaaniitiin baga gammaddan jechuun dhorkaadha. Yeroo ayyaana isaanii nyaata wal jijjiiruun uffata isaanii uffachuun mana dhiqannaa isaanii keessatti dhiqachuun yookaan ibidda fayyadamuun illee dhorkaadha jedhu. Ayyaana isaanii irratti hirmaachuun hin dandeenyu. Guyyoota sanatti baga gammaddan jechuu illee hin dandeenyu. Sheekni hawaasa Muslimaa wantoonni kun hundi haraamaa fi dhoowwaa ta'uu ifatti ibsee jira. Islaamummaa keessatti sheekni hawaasa Muslimaa du'aan boqote Rabbiin isaaf araaramu namoonni Muslima hin taane ayyaana isaanii irra caalaa isaanii shirkii fi hojiiwwan haraama biroo kan of keessaa qabu baga gammaddan jechuun gonkumaa dhorkaa ta'uu ibsee jira.
namni achi keessatti zinaa raawwata, gariin ejjaa raawwata yookaan nama tole dhugaatii alkoolii dhugda. Isaan kun cubbuudha. Yeroo ayyaana isaanitti baga gammaddan jettu bu'uuraawwan wanti isaan hojjetan sirrii ta'uu isaa irratti waliigaltee jirta jechuudha. Kunis guutummaatti dhorkaadha. Kanaaf hayyoonni baay'een isaanii kan bara durii fi bara giddugaleessaa akka dhorkametti ilaalu. Har'a hayyoonni tokko tokko ragaa qubsaa ta'e dhabuu irraa kan ka'e ni hayyamama jechuun danda'u. Quraana keessatti keeyyanni namoota muslima hin taane nagaa gaafachuu yookaan kannaa wal jijjiiruun dhorku ni jira. Garuu kun yaada hayyoota muraasaa qofa. Isaanis waliigaltee ulamaa'ota Islaamaa hin hordofne. Kanaaf hayyoota geengoo Islaamaa Naazimiyaa fi Malakiimii fi hayyoonni irra caalaan isaanii namoota muslima hin taane baga ayyaanaan isin ga'e baga gammaddan jechuun dhoowwaa akka ta'e irratti walii galan. Dabalataan yoo dubbiftan hayyoonni Islaamaa irra caalaan isaanii akka dhorkaa ta'e ni eeru. Kanaaf kiristaanota ayyaana masqalaa baga gammaddan jechuun dhorkaadha jedheen amana. Yoo akka kabajaatti jechoota gaarummaa isaaniif dubbachuun, isaaniif hawwuu, nagaa ayyaanaa dhiyeessuun yookaan guyyaa gaarii isaaniif haa ta'u jechuun qofa yoo ta'ellee dhimmoota biroo irratti namoota muslima hin taaneef waan gaarii hawwuu ilaalchisee akkana jedha. Addunyaa tana keessatti ni hayyamama. Guyyaa gaarii isaaniif hawwuun, waan gaarii isaaniif hawwuun sun ammoo miidhaan ishee keessa hin jiru. Haa ta'u malee guyyoota iidaa, guyyoota addatti baga gammaddan jechuun hin hayyamamu. Sababiin isaas sun akka jajjabeessuu fi raggaasifamuu iidaatti waan ilaalamuuf kunis dhorkaadha. Wantoonni gaariin namoota muslima hin taaneef kan akka fayyaa gaarii warra qabeenya qabaniif hundi isaanii haala idilee ta'een ni hayyamamu. Garuu yeroo kanatti addatti baga gammaddan jechuun isaaniif jajjabina ta'ee ilaalama. Kunis akka yaada kiyyaa fi yaada hayyootaa harka caalutti dhorkaadha. Ayyaana irratti hirmaachuu, kannaa wal jijjiiruun, uffata qananii uffachuunis dhorkaadha. Kana malees wantoonni biraa kan jiran wantoota biraa kan dabalatu musliimoonni hedduun yeroo ayyaana muslima hin taane daldala isaanii guddisuuf waan yaalaniif kun bu'aa isaanii dabaluuf jecha jedhanii yaadanii ayyaana masqalaa fi ayyaana masqalaa sana booda diwaalii irratti hirrina gatii kannu jedhan. Akka yaada kiyyaatti kunillee haraama. Hirrina ayyaana masqalaa qofa irratti kaasuu qofti ayyaana masqalaa raggaasisuu jechuudha. Kana jechuun Waaqayyoon ilma Waaqayyoo muddee 25 akka dhalate akka beeku raggaasisuu jechuudha. Kana jechuun Waaqayyoon muddee 25 akka dhalate yookaan muddee Waaqayyoon akka beeku raggaasisu jechuudha. Kanaafuu musliimoonni tokko carraa kanatti namoota muslima hin taane baga gammaddan jechuun yookaan isaan waliin hirmaachuun yookaan kannaa wal jijjiiruun yookaan illee daldala isaanii itti fayyadamuudhaan guddisuuf yaaluun akkasumas hirrina ayyaana masqalaa qabna jechuun hin hayyamamuu fi sirrii miti. Akka seera Islaamaatti namoonni muslima hin taane tokko tokko hubachuu dhiisuu danda'u. Mufachuunis itti dhaga'amuu danda'a. Kanaaf namoonni muslima hin taane ayyaana keenya kamiyyuu akka kabajan dirqisiisuu akka hin qabne itti himaa. Mee yaadi namni Hinduu vejitiriyaan tokko Iid al-Adhaa yookaan ayyaana Hinduu baganatti himuuf dhufe. Sababiin isaas foon re'ee yookaan re'ee nyaachutti waan hin amanneef kanaaf osoo inni hin dhufne hin mufadhu. Mee yaadi Hinduuwwan hundumti otoo vegetiraaniyaa ta'anillee baay'een isaanii akkasuma ayyaanota sana keessa tokkoon koottaa baga gammaddan naaf jedhiini otoo itti himee ni mufatu turan. Yeroo lamaanitti re'ee yookaan re'ee akka aarsaa goonu osoo beeknuu akkamitti ayyaana Hinduutti baga gammaddan naan jedhu. Kunis dogoggora jedhanii fudhatan. Kanaaf yaada isaanii nan kabaja. Haaluma wal fakkaatuun namni muslima hin taane kan koo kabajuu qaba. Kiristaanonni tokkos kan koo akka kabaju nan eega. Amma gaafiin jiru kiristaanonni tokko dhufee baga gee yoo siin jedhe maal ta'a? Deebii kennuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf baga ayyaana qillee yoo jetteen baga ayyaana qillee yookaan baga ayyaana qillee siif jette. Deebii kennuu hin dandeessu. Baga ayyaana qillee siiniif jettee deebii kennuu hin dandeessu. Sulilleen dhorkaadha. Wanti hundarra gaariin ati gochuu dandeessu callisuudha. Akkasumas yoo amantii wal bira qabamee ilaaluu beekta ta'e
yoo amantii wal bira qabdee ilaaluu beekte ta'ee fi barumsa koo ilaalte imaammate jechuun deebii kennuun gaariidha. Yoo deebii itti kennitu hin beekne ta'e callisuun gaariidha. Yookaan nageenya isaaniif hawwuu ta'uu danda'a jechuu dandeessa. Nageenya isaaniif hawwuu dandeessa yookaan qajeelfama isaaniif hawwuu dandeessa. Wanti hundarra gaariin namoota muslima hin taaneef qajeelfama hawwuudha. Namni muslima hin taane tokko natti dhufee baga ayyaana masqalaa yoo naaf hawwe maaliif ayyaana kana kabajju jedhee yoon gaafadhe isaanis ayyaana masqalaa dhaloota Yesuus Kiristoos ittiin yaadannu nagaa isaaf haa ta'u jedhanii deebisuu danda'u. Sana booda macaafni qulqulluun Yesuus Kiristoos nagaan isaaf haa ta'u muddee 25 akka dhalate dubbata. Deebiinis dubbata jeeyoon gaafadhe deebiin isaanii lakki macaafni qulqulluun bakka kamittiyyuu hin kaasu. Yesuus Kiristoos nageenyi isaaf haa ta'u muddee 25 akka dhalate guyyaa dhaloota waaqolee waaqa tolfamaa dhalachuun Yesuus Kiristoos dura nagaan isaaf haa ta'u falaasama Giriikii fi sheekoolee biroo hedduu keessatti akka guyyaa dhaloota waaqa isaanitti ilaalama. Gariin guyyaa dhaloota waaqaa aduu akka ta'e amanuu turan. Oduu durii fi falaasama adda addaa keessatti guyyaan kun muddee 25 baramaa ture. Kanaaf yeroo sanatti namootaaf wantoonni salphisuuf kiristaanonni Yesuus Kiristoos nagaan isaaf haa ta'u muddee 25 keessa akka dhalate dubbachuu jalqaban. Dhugaa dubbachuuf yoo macaafa qulqulluu dubbiftan Maariyaam haati Yesuus Kiristoos nageenyi isiif haa ta'u yeroo ulfoofte muka akka raafamte gaafatamuu ishee ni argita. Akkasumas guyyaan ji'oota qorraa akka hin mul'anne ni beekna. Kanarraa kun Yesuus Kiristoos nageenyi isaaf haa ta'u gaafa dhalate qorra osoo hin taane dhumaayyuu akka ganna ho'aa ta'e eegama. Yesuus Kiristoos nagaan isaaf haa ta'u muddee keessa akka hin dhalanne muddee 25 miti guyyaa biraas akka hin dhalanne mirkanaadha. Kanaaf kiristaanonni tokko yommuu kana nagaafatu deebiinan kanna dubbii waaqayyoo isa irratti hojii irra oolchuudhaan jalqabi. Yesuus Kiristoos eenyu? Nagaan isaaf haa ta'u Yesuus Kiristoos misaahicha ta'uu isaa ni amansiisuuf ni yaalta. Masiihicha ta'uu isaa masiihichi nageenyi isaaf haa ta'u waaqa hundumaa danda'aa waan ta'eef akkas jedheen itti hima. Macaafa qulqulluu kee irra bakka kamitti Yesuus Kiristoos nagaan isaaf haa ta'u waaqayyo akka ta'e itti dubbate yookaan na waaqeffadhu jedhee dubbate tokko akeekuu dandeessaa jeen gaafadhe. Yoo namicha islaama sirritti beekta ta'e immoo itti fuftee mirkaneessuu dandeessaaf. Yeroo akkanaa yoo beekumsa amantii wal bira qabaatte carraa kanatti fayyadamtee gara islaamummaatti isaan fiduu afeeruu dandeessa. Haala kamiinuu waan isaan hojjetan raggaasisuun hin dandeessu. Sababiin isaas waaqayyoon kana ifatti quraana qulqulluu keessatti suuraa Al-Imraan lakkoofsa 110 irratti dubbatee jira. Ani walgahii kana jechoota waaqayyootiin jalqaba. Isa nama keessaa isa hunda caalaa nu godhe. Sababiin isaas waaqayyoon ilma namaa keessaa irra caalaa ummataa nuun jedheef wanta gaariitti waan wal ajajnuu fi wanta hin taane irraa waan wal dhorkinuufidha. Waaqayyotti amanuu keenyatti waan gaariitti akka wal ajajnuu fi waan dhorkamaa ta'e irraa akka wal dhorkinuu fi waan hin taane irra badirraa akka wal dhorkinuufi. Sanaafidha kan namoota hunda caalu jedhamne. Kanaaf gara dhugaatti isaan waamuun badii akka hin hojjenne dhorkuu qabna. Wanta halaala hin taanetti gammaduun hin hayyamamu. Kun dogoggora lakki. Ayyaana isaanitti baga gammaddan jechuun isaaniif hin hayyamamu. Kunis barsiisa islaamaa waan faalleessuufidha. Wanti isin gochuu qabdan tokkichi isaan afeeruun gara islaamummaatti isaan afeeruudha. Viidiyoowwan koo kanneen wal fakkeenya gama kiristaanummaa tokko wajjin mari'atan ilaaluu akka dandeessan beekamaadha. Ilaaluu akka dhabdan beekamaadha. Kun akka Yesuus fannifame. Nageenyi isaa irratti haa jiraatu waaqayyoon ture kan jedhuu fi viidiyoo biroo kan yeroo ayyaanaa kana irratti ergaa islaama kiristaanota biratti dabarsuu dandeessan irratti odeeffannoo isiniif kennu. Gaafii keessaniif galatooma. Can convey the message of Islam to the Christians during this festival of death. Hope that answers the question.